रेडियो वर्रोंगेलाती। रेडियोन वर्रोंगेला tokkummaa waldooti Oromoo warroongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa wangeelaati. Kun reediyoo warroongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya har'as irra deebine bagayyaana loota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jechuudhaan nagaaf hawwii gaarii qabnu isiniif dhiyeessinaa qopheessaan sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti. As biyyan keessa jiraadhu kana dabalatee biyyootii dhihaa harka caalan keessatti ayyaanni loota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos guyyoota 13 dura kabajame. Biyya keenya dabalatee biyyoota muraasa bahaa biratti immoo ayyaanni kun har'a kabajamaa jira. Egaa warra kabajannee dabarrees warra amma kabajaa jirruufis baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin hunduma keenya ga'ee jechuudhaan irra deebi'een ammas hawwii koo gaarii ibsa. Baga hunda keenya ittiin nu ga'e. Motna gafeisar namonda ho mandara Bethlehem kutabiya Yehuda motna gafeisar namonda ho alatera forinil manama Sakanise Anosif no iftere Anosif no iftere Teksura kakadofuse Sagantaa keenya har'aa keessatti ergaa sagalee Waaqayyoo faarfannaalee haaraa dhaloota gooftaa keenyaa nu yaadachiisan qabannee dhiyaanneerra. Sagalee Waaqayyootiin kan tajaajilan lubaa Dassaalee Mangashaa Siyataan mata dureen ergaa isaanii sagaleen abdii Waaqayyoo jiraataadha kan jedhudha. Yeroo isaa eeggatee isinii dhiyaata. Akkuma beekamu dhaggeeffattoota keenya baay'ee biraatii ergaan baga ittiin isin ga'ee fi yaadni jajjabinaa nu qaqqaba. Hunda dhiyeessina yoo jennee yeroon nun ga'u. Garuu har'aaf isaan kana keessaatii ergaa Beirut Libaanoos irraati obboleettii tokko biraati oodiyootiin waraabamee inbox nuuf godhame kanaan sagantaa keenya jalqabna. Hordoftoota reediyoo sagantaa reediyoo warra wangeelaa hunduma keessaniif maqaa gooftaa Yesuusiin baga gammaddanii baga geessan isiniin jedha. Ani immoo obboleettii keessanii kennaa giza'uuti bakki dhaloota kootii Shawaalixaa godina Hamboo Haanaa Jalduuti. Amma immoo bakkeen ani jiraadhu Beirut bakka Libaanoon jedhamuun jira biyyoota ambaa keessaa jechuudha. Sagantaa reediyoo warra wangeelaa kana dhaggeeffachaati itti fayyaa itti boqochaa barumsa gurguddaa asirraa argachaa warri jirtan maqaa gooftaa Yesuusiin baga gammaddan anoo gammachuu laman siniif qabadhee dhufe tokkoffaa irratti waa'ee sagantaa reediyoo warra wangeelaa kana
guddaa kanan gammadee kanan itti boqodhe kanan irraa fayyee hundumti keessan immoo dhaloonni itti gammaddan itti boqottanii irraa soorachaatii kan turtanii maqaa gooftaa Yesuusiin hunduma walitti qabee baga gammanne baga gammaddanii akkasuma itti dabaladhe immoo guyyaa yaadannoo gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa dhalachuu fayyisaa keenya Yesuusiinis immoo baga geessan isin jechuutiin dhufe dhaloonni addunyaaf dachee kanarratti argamtan marti keessan dhiiga Kiristoosiinis bitamtanii warroonni argamtanii guyyaa kana geessan maqaa Waaqayyootiin baga geessaniin isin jedha akkasuma immoo qopheessaa reediyoo warra wangeelaa obboleessa keenya tajaajila keenya roobsan makkoo baay'ee gooftaan koo dachaaf dirribii dhuma daangaa kan hin qabneen barri jireenya kee fi barri tajaajila kee umuriin keellee maqaa Yesuusiin siifaa eebbifamu siifaa dabalu guddaa Waaqayyoon humnaaf beekumsa addaas keessa haa kaa'u jenna inni qilleensa habboomee akka kanattiin akka sagalee Waaqayyoo laga ceesiftee tulluuwwan qaarisiiftee qilleensa abboomee Waaqayyoon inni sagalee isaa kana dabarsee sitti kenne akkasuma dhaloota sagalee Waaqayyoo dheebochaatii beela'aatii jiran lafa onaarratti keessumattuu biyyoota ambaa keessa kan jiraatan dhaloota akka koo warroonni karaa kanaan karaa keessaniitiin sagalee Waaqayyoo kana argatanii isin keessaan galee Waaqayyoo isin gargaaree akka kanaan inni isin gargaaree Waaqayyoo haa kabajamu baay'een isin eebbisa eebba daangaa fi dhuma hin qabneen Waaqayyoo isin haa eebbisu Waaqayyo gooftaan baraaf jireenya keessan haa eebbisu bultoon keessan haa eebbifamu maatiin keessan biyyoonni keessa jirtan illee jechoonni isin keessaa ba'ullee maqaa gooftaa Yesuusin dhaloota hedduudhaaf fayyina gurguddaa haa dabarsu jedha gooftaan koo isin haa eebbisu Waaqayyo gooftaan baga isin gargaaree gammaddanii jedha akkasuma immoo tajaajiltoonni affeerramuudhaan gara sagantaa reediyoo warra wangeelaa kanarratti kan keessa lallabaan raajidhaan barumsaan dhuga ba'umsaan waa hedduudhaan barumsa daangaa hin qabneen gara kanarratti affeerramuudhaan yeroo fi ofii keessanii aarsaa of godhuudhaan barumsa gurguddaa fi tajaajila addaa asirratti nuuf dabarsaa kan turtanii ammallee lafaa fi bakka jirtan biyyoota keessa jirtan irratti maqaa Yesuusiin eebbi keessan haa dabalu dibanni keessan haa dabalu kennaan keessan haa dabalu maqaa gooftaatiin arrabni keessan kanumaan caala haa dibamuun isiniin jedha eebbifama obboleettii keessan kennaa giza'u obboleettii keenya kennaa guddisnee galateeffannaa egaa akkuma kennaa waa'ee sagantaa keenya yaada qabdan yoo nuuf ergitan qilleensarraa bulchina kennaaf dhaggeeffattoota keenya hundumaaf immoo faarfannaa taanu kanaa isin affeeruudhaan gara sagantaa keenya isa taanuutti ceena. Waaqayyoon wajjin jira Waaqayyoon wajjin jira mutaan nuuf dhalatira ilmis nuuf kennameera humni mootummaasaa gateetti sarara jira mutaan nuuf dhalatira ilmis nuuf kennameera humni mootummaasaa gateetti sarara jira kaalee sanni ture har'aas isa jira boris darbee suma jiraata boris darbee suma jiraata boris darbee suma jiraata boris darbee suma jiraata bara baraan suma jiraata olaa qabamoo ulfinaani olaa qabamoo olaa qabamoo mamaani olaa qabamoo inni akabajamoo ulfinaani akabajamoo inni akabajamoo mamaani akabajamoo inni dhuguma dubbachuudhaaf ayyaan dhaloota gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos torban lama miti guyyaa guyyaatti atoo ayyaaneffannee ittiin baay'eetu itti xiqqaata malee sababiin isaas Yesuus Kiristoos kan gaarummaa isaatiif eegumsa isaatiin guyyaa guyyaatti jireenya keenya keessatti dhalatu waan ta'eef
Akkuma beekamu biyyootiin addunyaa hedduun ayyaana kana Deseembar 25 jechuunis guyyaa 13 fuuldura kan kabajan si'a ta'u har'a kan kabajan immoo biyyootii amantaa ortodoksii hordofan muraasa kan akka Raashaa, Serbiyaa, Yuukireenii fi Itoophiyaadha. Amantaan ortodoksii Giriikii keessatti bal'inaan kan hordofamu yoo ta'eyyuu warri Giriikii ayyaana kanaa bal'inaan Deseembar 25 yookaanis muddee 25 akka isaan kabajan beekama. Dhaggeeffattoonni keenya baay'een guyyaan dhaloota Yesuus Kiristoos maaliif biyyootii garagaraa keessatti guyyoota garagaraa kabajamuu danda'e gaaffii jedhu nu gaafatu. Gabaabaadhumatti deebiin gaaffii kana biyyootiin garagaraa kalaandara garagaraa waan hordofanii fi isa jedhu ta'a. Waldootiin ortodoksii bahaa kalaandara isaan hordofan irraatii kan ka'e ayyaanni kun har'a kabajamuu danda'eera. Biyyootii akka Raashaa, Serbiyaa, Yuukireen, Rumaaniyaa fi kan kana fakkaatan keessatti kalaandarri isaanii Girigooriyaan yoo ta'eyyuu waldaan garuu kalaandara Juuliyaanitti fayyadamti. Biyya keenya keessatti garuu waldaan ortodoksiis biyyichis kalaandara Girigooriyaanitti fayyadamanii kalaandara addaa kan kalaandara Juuliyaan irratti hundaa'e tokkotii hordofu. Kanaaf akka kalaandara kanaatti isaanis har'a kabaju jechuudha. Waa'ee kalaandaraa mee waa xiqqoo ishee haa jennu. Addunyaa kanarratti kalaandara gosa 80 ol ta'antu jira. Isaan kana hunda gosa gurguddaa sadiitti hiruun danda'ama. Soolaar, luunaarii fi luunii soolaar jechuudhaan bakka sadiitti qooduun hin danda'ama. Soolaar jechuunis sochii aduu irratti kan hundaa'e, luunaar inni jedhamu immoo sochii ji'a irratti kalaandara hundaa'e si'a ta'u, luunii soolaar inni jedhamu immoo sochii aduuf ji'a lamaan isaa irratti kalaandara hundaa'e jechuudha. Asmaroom Laggasaa bara 1973tti macaafa barreessan keessatti Oromoon kalaandara mataa isaatii akka qabuuf kunis sochii ji'a irratti kan hundaa'e yookaanis luunaar akka ta'e ibsaniiru. Kalaandarootni bara durii yookaanis pre-modern bara jedhamu keessaa kan akka Islaamic kalaandar akkasumas Buddhist kalaandarii warri jedhaman sochii ji'a irratti kan hundaan si'a ta'u kalaandarootni yeroo dhiyoo immoo yookaanis modern calendars warri jedhaman solar yookaanis sochii aduu irratti kan hundaanidha. Isaan kana keessaas akka bu'uuraatti kan ilaalaman kalaandaroota lamaanii maqaan isaanis Julian akkasumas Gregorian kalaandaroota jedhaman lamaani. Asirratti waan hubachuu qabnu kalaandarootni kun hundi amma civil calendars yookaanis immoo kalaandara hojii ta'anii hojjechaa jiru jechuu miti. Guutummaan addunyaa ammaa gara kalaandara tokkotti luucceffateetu haala wal fakkaataatiin bara lakkaa'a. Seenaa bara lakkaa'uu xiqqoo teellaatti deebinee gabaabaatti yoo ilaaluu yaallee dhalli namaa durii kaasee karaa garagaraa bara lakkaa'aa akka inni turetii hubanna. Jaanuwaarii 1 jalqabee Deseembar 31 kan xumuramuuf guyyaa 365 kan of keessaa qabu kalaandarri ittiin bara lakkaa'an garuu kan inni hojiirra oole dhaloota Kiristoos dura bara 45tti labsii mootichi Roomaa Juuliyees Qeesaar baaseen akka ta'e seenaan ragaa ba'a. Kunis kalaandara Juuliyaan isa jedhamu sana. Dhaloota Kiristoos booda waggaa isa 4ffaatti yaadni leepiir jechuunis waggoota 4 guyyaa tokko inni itti eedan mooticha Roomaa Awugistoosiin labsameetu kalaandarichi bal'inaan tajaajila kennuu itti fufe. Kalaandarri Juuliyaan kunis hanga bara 1582tti guutummaan addunyaa bara sanaa akka itti gargaaramaa ture ni beekama. Bara 1582tti Pope Grigorii inni 13ffaan kalaandara Juuliyaanitti fooyya'insa barbaachisaa ta'e itti dabaluudhaan maqaa Gregorian kalaandar jedhamuun akka inni hojiirra oolu taasise. Egaa kalaandaroota addunyaa lakkoofsaan 80 ol ta'an keessaati kalaandarri Itoophiyaa immoo isa tokko ta'uu isaati. Kalaandarri kun kalaandara isaa waldootiin kaatolikii bahaaf waldootiin ortodoksii Aleksaandariyaa itti gargaaramanii wajjin kan wal fakkaatudha. Akka seenaa irraatii hubannutti warri amantii ortodoksii biyya Masriitii gara Abisiiniyaatti fidan kalaandara kanas duukaa gara Itoophiyaatti fiduu isaaniiti. Kalaandarri kun akkuma kalaandara Juuliyaan waggaa 7 hamma waggaa 8tti kalaandara Girigooriyaanii wajjin kan wal gatu si'a ta'u kunis kan inni ta'e Luqaas 1:26-38 irratti isa barreeffamee jiru isa ergamtichi Gabri'eel Maariyaamitti waa'ee dhaloota Yesuus Kiristoos misiraachoo dubbate
afaan Ingiliffaan the date of the annunciation jedhamee isa beekamu san herreganii bara isaa baruudhaaf akkaataatti herregni isaa hojjetamu kan warra Girigooriyaaniif kan warra Juuliyaan garaagara ta'uu isaatu akka kalaandarootni kun lamaan waggaa hamma kanaaf walgatan taasisee jedhama. Kalaandarri Itoophiyaa kalaandara Juuliyaan irratti kan hundaa'edha. Kalaandarri Juuliyaan garuu dogoggora qaba jedhameetu waan irratti walii galameef waggoota 450 fuuldura kalaandara isa wayyu Girigooriyaan isa jedhamuun bakka bu'e. Guutummaan addunyaas kan hubachuudhaan kalaandara kana fudhateetu attiin hojjechaa jira. Addunyaa keenyarra biyyoota 196tu jira. Isaan kana keessaa har'a biyyootiin 192 kalaandara wal fakkaataa Girigooriyaanitti fayyadamu. Biyyootiin 4 garuu ammayyuu waggaa 480 booda kalaandara biyyootiin biraattiin fayyadamnetti gargaaramaa jiru. Biyyootiin kun arfan tokkoffaan Afgaanistaanii, lammaffaan Iiraanii, sadaffaan Saawud Arabiyaa si'a ta'u biyyi afraffaan Itoophiyaadha. Afgaanistaanii fi Iiraan Persian kalaandara jedhamutti kan gargaaraman si'a ta'u Saawud Arabiyaan kalaandara Islaamii kalaandara jedhamutti fayyadama. Itoophiyaan immoo kalaandara Ortodoksiitti gargaaramaa jirti. Itoophiyaanis kalaandara guutummaan addunyaatti fayyadamu kana fudhattee kan itti fayyadamtu yoo milaataa inni jedhu gaaffii hunduma keenyaa si'a ta'u guyyaan ayyaana dhaloota gooftaa keenyaaf fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristoos garuu maaliif guyyoota garaagaraa irratti kabajamuu dandeessa jedhuuf deebii isaa hubannaa hamma tokko argattanitti ni amanna. Ayyaana gaarii. Barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u barri dukkanaa moo'ee olaanee cubbuun ijaajee nutti bambaanii hundi raafamee yemmuu boga'u ogeessi dhibee kan abdii ta'u sagaleen dhufee qaamaan mul'atee inni fayyisuu Yesuus sanate sagaleen dhufee qaamaan mul'atee inni fayyisuu Masiihiin dhalate sagaleen dhufee qaamaan mul'atee inni fayyisuu Yesuus sanate sagaleen dhufee qaamaan mul'atee inni fayyisuu Masiihiin dhalate. Kun reediyoo warra Wangeelaatti sagantaan keenyaa itti fufa. Meetirbaandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbadduraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaansaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenyaa biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51824 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Dhaggeeffattoota keenya kanatti aansuudhaan immoo ergaa sagalee Waaqayyoo luba Dassaalee Mangashaarraatti dhageenya. Bolichi dhalatee lubbuu keenya isatu dhaabbatee yaadoon qabnu bilisa baanirraa olii taane jireenya argaanirraa maal yaaddoofa erga nuuf dhalatee manni keenya gammachuudhaan guutee araarri isaa isa nuuf baay'atee jaalalli isaa isuma raawwatee.
Ergaa guyyaa har'aa kana dhaggeeffachaa kan jirtanii ayyaanni Waaqayyo biraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraayis hunduma keessaniif haa baay'atu. Handhuura ayyaanichaa kan ta'e waanuma tokkodha. Innis immoo ilma Waaqayyoo kan ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee dhalachuu isaati. Inni handhuura ayyaanichaati. Isa kanaanii wal qabsiisuudhaanii guyyaa har'aa sagalee Waaqayyoo keessaatii walii wajjiniin ilaalla. Sagalee Waaqayyoo har'a walii wajjiniin ilaallu macaafa kakuu moofaa keessaa macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 35 lakkoofsa 1 kaasee hamma 10tti kan jiru keessaa ta'a. Isa keessaa garuu lakkoofsa 3 kaasee kan jiru maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin nan dubbisaa akkas jedha. Harka dadhabe qabaatii kaasaa, jilba mudhukees jabeessaa, warra garaa sodaataa qabaniin jabaadhaa hin sodaatinaas, kunoo Waaqayyo keessan ijaa baasuudhaaf, adabuudhaaf, isin immoo fayyisuudhaaf gara keessan hin dhufa jedhaa. Yommus ijji warri jaamotaa hin banama, gurri warra duudaniis hin saaqama. Yommus namni naaftii akka borofaa hin utaala, warri arrabni isaanii dides gammadanii ni ililchu. Lafa duwwaa keessas bishaanni hin bu'a. Lafa duwwaa keessaa bishaanonni hin ba'u. Lafa onaa keessas bishaan burqituun hin yaa'a. Achi keessa karaan hin ba'a. Maqaan isaas karaa qulqullaa'aa hin jedhama. Karicharraa warra furaman kana duwwaatu adeema. Warri gowwoonni iyyuu isarra hin kaatan. Namni xuraa'aan garuu achirra hin darbu. Leenci achirratti hin argamu. Bineensi hamaan achirra hin adeemu. Warra fayyan duwwaatu achirra adeema. Warra Waaqayyo isaan fure deebi'anii faarfannaadhaan gara Xiyoonitti ol hin ba'u. Gammachuu bara baraatiin hin gonfamu. Gammadanii hin ililchu. Gaddii fi dhiphinni isaanirraa hin fagaataa kan jedhudha. Ergaan kun yeroo inni itti dhufee seenaa isaa achi deebinee yoo ilaalle baratti sabni Israa'el harka boojuutti galuudhaaf raajiin isaan irratti dubbatame ture. Sabichi Waaqayyoon dhaga'uu didee seera Waaqayyoo waan cabsee fi Waaqayyo sababii cubbuu isaaniitii fi harka warra Baabiloonitti akka isaan booji'aman ergaa itti yeroo inni dubbachaa jiru harka boojuutti deemuuf yommuu isaan turanidha. Utuma ta'ee jiruuyyuu garuu ergaan firdii dubbatamaatuma jiru boqonnaa 35 guutummaatti yommuu dubbisnu Waaqayyo ergaa abdii guddaa akka inni isaanii galaa jiru argina. Kanaaf egaa mata dureen ergaa kanaa sagaleen abdii Waaqayyoo jiraataadha isa jedhu kan itti laanneef. Sabichi ergaa warra Baabilooniin booji'amee booddee deebi'ee gara biyya isaatiitti galuuf jira kan jedhu ergaa ture kan dubbatame. Akkuma seenaa saba Israa'el beennu sabichi harka warra Baabilooniin booji'amee biyya Baabiloon keessa saba hormaa gidduu waggaa 70 fi jiraate sana booddee gara biyya isaatiitti deebi'e. Egaa haala sana keessatti ergaan dhufe kuni ijoo gurguddaa yookaanis immoo ergaa abdii gurguddaa lama kan of keessaa qabudha. Inni tokkoffaani Waaqayyo bara deebi'anii ijaaramu bara deebi'anii dhaabamuu fiduudhaaf akka inni jiru ergaa dubbatudha. The year of restoration kan jedhu Waaqayyo deebiseetu sabicha hin ijaaraa kan jedhu ergaa akkasiitu sabichaaf darbe. Ergichi Waaqayyo warri jaaman ijji isaanii akka inni banamu, warri gurri isaanii duude deebifamanii akka gurri isaanii banamu, jilbi mudhukaa'e deebi'ee dhaabachuuf akka jiru, garaan sodaadhaan raafame deebi'ee jabinaaf ija jabina argachuuf akka inni jiru kan labsu ture. Ergaan kun ergaa gammachuuti. Ergaa warra jaamaniif dhufe, ergaa warra duudaniif dhufe, ergaa warra sodaataniif dhufe, ergaa warra yeella'aniif dhufe ture. Sabichi yeella'ee ture, biyya dhabee, mootummaa dhabee, manni qulqullummaa isaa diigamee, ulfinni isaa irraa fuudhamee harka warra diinaa jala jiraachaa kan dhufee fi ergaa gammachuu deebi'ee
akka isaan ijaaraman isaaniif dhufe ture. Seenaa saba sanaa yoo ilaalle dhuguma Waaqayyo sabicha deebisee biyya isaaniitti biyya Israa'elitti deebiseera waggaa 70 booddee. Haa ta'uyyuu malee garuu madaan isaanii guutummaadhaa guutuutti fayyee gidiraan isaanii guutummaadhaa guutuutti isaanirraa fuudhamee rakkinni isaanii akka jirutti isaanirraa hin molqamne. Seenaadhuma isaanii yoo ilaalle akkuma isaan biyyatti deebi'aniin utuu hin turin warri Giriikii dhufanii isaan bitanii isaan koloneeffatanii waggaa 400 harka warra Giriikii jalatti rakkate sabichi. Isa kanaan utuu jiranii immoo warri Roomaa immoo isaanitti darbanii isaan hacuucanii bittaa isaanii jala gashani. Akkuma seenaa keessaa ilaallu dhaloota Kiristoos booddee bara 70tti siriidhumayyuu biyyi isaanii diigame sabichi biyya lafaarra tamsa'e gara waggaa 1900 biyya lafaarratti faca'e. Kan inni deebi'ee akka sabaatti illee akka biyyaatti dhaabate waggaa yartuu dura bara 1948tti ture. Egaa handhuurri ergaa kanaa kan inni xiyyeeffatee jiru kan inni dubbatame waa'ee masicha waa'ee isa ganaa dhufee dhalachuudhaaf jedhu waa'ee Kiristoos Yesuus ture. Yesuus Kiristoos dhufee erga dhalatee booddee tajaajila isaa yommuu jalqabe ergaa wal fakkaatu labsuudhaan ture kan inni jalqabe. Innis immoo akkas jedhe ture Wangeela Luqaas boqonnaa 4 keessa yoo ilaalle akkana jedhe Gooftaa Yesuus. Hafuurri gooftichaa anarra jira. Sagalee misraachoo warra gadadamanitti himuudhaaf na dibeera. Warra booji'amanitti akka gadhiifaman labsuudhaaf. Warra jaamaniif agartuu isaanii deebisuudhaaf. Waggaa ayyaana jaalala gooftaa labsuudhaaf na ergeeraa jedhe Gooftaa Yesuus. Ergaa kana fidee dhufe ergaa deebi'anii ijaaramu Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana irratti dhalatee hojii kana hojjete warra jaaman ija isaanii bane warra dadhaban jabeesse warra namni isaan dhiise deebisee isaan kaase warra gurri isaanii duude bane warra du'an kaase. Isa kana gaa ergaan misraachoo inni dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin labsame bara haareffamu cubbuun namoota Waaqayyootti adda baasee sanni diige ilmi Waaqayyoo Yesuus Kiristoos deebisee ijaaruudhaaf ergaa guddaa kana mishinii guddaa kana fudhatee gara biyya lafaa dhufe. Har'a namoonni jireenyi isaanii diigame har'a namoonni qe'een isaanii diigame karaa adda addaa yaaddoo fi gidiraa guddaa jala warra jiraniif Yesuus Kiristoos dhalachuunsaa abdii jiraataa sagalee jiraataadha. Dubbiin kun dhugaadha. Lammaffaan Isaayyaasii raajii isaa kana keessatti ergaa isaa kana keessatti waa'ee karaa guddaa baafamuudhaaf jedhu tokko dubbata. Akkana jedha achi keessa karaan hin ba'a maqaan isaas karaa qulqullaa'aa hin jedhamaa jedha. Waa'ee karaa kanaa yommuu dubbatu Waaqayyo karaa guddaa tokko baasuudhaaf akka inni jedhu ergaa dhufedha. Karichi afaan warra Ibrootaatiin masluul jedhama. Hiikni isaa karaa guddaa fi bal'aa jechuudha. Isa highway jennu jechuudha. Karicharraa warri gowwoonni adeemuu hin danda'anii jedha. Karicharra leenci yookiin bineensi hamaan hin argamu jedha. Karicharra Waaqayyo warra isaan fure duwwaatu irra adeemuu danda'a jedha. Karicharra wanti nama miidhuu danda'u wanti nama sodaachisu hundumaa kaafameera. Leenci hin jiru bineensi hamaan hin jiru Waaqayyo karicharraa kaaseeraa jedha. Maan inni bineensi hamaan kun? Maan inni leenci kun? Inni kun Waaqayyoof nama kan gargar baase humna cubbuuti. Namni karicharra deemee gara Waaqayyootti deebi'u akka hin dandeenyeef kan isa sodaachisu kan Waaqayyoorraa adda isa baase Waaqayyo karaarraa kaase. Yesuus Kiristoos dhufee dhalachuu isaatiin ilmaan namootaa karaa kanarraa kaatani gara jireenyaatti deebisuudhaaf dhufe. Inni waa'ee mataa isaatii akkas jedhee dubbate. Inni ofii isaatiin akkas jedhe ana karichi dhugaan jireenyis ana malee gara abbaa dhufuu homtuu hin danda'u jedhe. Yesuus Kiristoos karaa kana ijaare. Karaan kuni karaa Waaqayyo mana qulqullummaa Waaqayyo irraatii gara ilmaan namootaatti ba'edha. Karaa Waaqayyo ofii isaatii qopheessedha. Karaa Waaqayyo ofii isaatii ijaaredha. Karaan kuni karaa jireenyaati. Innis immoo Yesuus Kiristoosidha. Egaa ergaan guyyaa har'aa nuti dhageenyu dhalachuu gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosii walitti qabamee ergaan nutti himamuu isa kana.
waaqayyo karaa jireenyaa baaseera. Guyyaa dhalachuu kana yemmuu yaannu ilmaan namootaa waaqa isaaniitti adda isaan baasee kan isaaniin waaqayyo irraatii isaan ittise kan adda isaan baase humni badiisaa fi humni du'aa waaqayyo achi jalaa isaan baasuudhaaf ofiisaa karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos barbaacha dhufuusaa kan agarsiisudha. Akkuma ergamoonni sun faarfatan maal jedhanii faarfatanii waaqayyoof waaqarratti galanni haa ta'u lafarrattis immoo namootaaf nagaan jaalalli gaariin jedhanii akka dubbatanii amma waaqayyo nagaa guddaa buuseera karaa ilma isaa Yesuus Kiristoos. Waaqayyo ofiisaatii harka isaa gara ilmaan namootaatti diriirseera. Karaansaa karaa waaqayyo jechuudhaan wanti barbaachisu hundumtuu xumuramee jira. Egaa ergaa gammachuu kana dhagayee kan kooti namni jedhu namni simatu namni fudhatu nagaa kana argata. Jireenya bara baraas argata. Egaa dubbii kanatti amannee ergaa dhufe kana simannee karaa waaqayyo nuu baase kanarra haarumsa waaqayyo fide kana simachuu akka dandeenyuuf waaqayyo ayyaana isaatiin nu haa gargaaru. Ameen. Kadhataa gabaabaa goona. Yaa waaqayyo gooftaa keenyaa karaa ilma kee Yesuus Kiristoos nu barbaacha waan dhufteef ergaa misraachoo ergaa gammachuu guddaa kanaa waan nu ergiteef galanni siif haa ta'u. Karaa kee waan hundumtuu waan xumurameef Yesuus Kiristoos ilmi kee nu barbaacha waan dhufeef amma yaa waaqayyo barri deebi'anii ijaaramuu barri deebi'anii gara keetti dhufuu yaa waaqayyo karichi waan nu banameef maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Amma yeroo kana namoota haala adda addaa keessa jiraniif sin kadhadha. Jireenyi isaanii kan diigame haala adda addaatiin yaa waaqayyo waan diigamaa keessa kan jirani dubbiin ergaa har'a dhufe kun jiraataadha. Humna sagalee kanaan diigama kana keessa akka isaan ba'ani wanti isaan keessa jiran deebi'ee akka inni ijaaramu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadha. Sirraa adda ba'anii kan jiran dubbiin ergaa kanaa kan isaanii hin galle yaa waaqayyo humni sagalee kana keessaan dhufe gara laphee isaaniitti galee gara jireenya isaaniitti garee gara jireenya bara baraatti akka inni isaan waamu hafuura kee qulqulluu akka isaan irratti dhangalaaftu sin kadhadha. Yeroo kana yerootti dhalachuu ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaannu kana ergaa gammachuu raawwatame kana simachaa gammachuu kanatti yaa waaqayyo hirmaachuu akka dandeenyu hunduma keenya nu gargaari. Maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Gammachuu qabnaa isa dubbannaa fayyina argannee kanaaf faarfannaa furii cubbamaa isa kan ta'u gurri addunyaa kana dhaga'u. Gammachuu qabnaa isa dubbannaa fayyina argannee kanaaf faarfannaa furii cubbamaa isa kan ta'u gurri addunyaa kana dhaga'u. Nuuf dhalateera fayyisaanii nu araarseera waaqayyooni nuuf dhalateera fayyisaanii. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irratti akka eebbifamtan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaattaniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeela keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin